Gaariidha jaallan hiree tana naa kennuu keessaniif isin galateeffachuun barbaada. Haa ta'u baga ayyaana ammajjii kan bara 2026 marsaa 45ffaa isaa ittiin isin gahe jechaa jaallan hogganoota ABO Bokoree Idil-Addunyaa akkasumas qindeessitoota waltajjii kanaa hogganoota godina Imo fi abbootii waltajjii marii konferansii bal'aa kana nuu qopheessitanii asirratti nu yaamtan hundi keessanuu irra deebiidhaan baga ittiin isin gahe jechuun barbaada jechuudha. Haa ta'uutii jaallan ergaa gabaabaa guyyaa irraan tanaa qabadhee dhiyaadhe dilas illee qabaachuu baadu jaallan baay'een dura dubbatanii jiranii. Isuma kanarraa waa xiqqoo tuttuqee dubbachuu barbaade jaallan. Duuba adeemsa maraamartoo warraaqsa siyaasa qabsoo bilisummaa Oromoo ABO ganamarraa kaafnee xiqqoo isii duubatti deebinee waa kaasuu barbaanna. Miidhaa fi injifannoo hoggansi siyaasaa fide mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti yeroo baay'ee wal cinaa qabnee ilaaluu hanqachuudhaan gaaga'ama itti gaafatama hoggansa waan jedhamu kanaan nurra gahe deemnee keessaa bahuu hin dandeenyu jechuudha. Jaallan walgahii 78 keessa bara 1978 konferansii guddicha baha Oromiyaa Bookee Laga Saaqatatti taa'e irratti wal hubannoon hogganoota siyaasaa Finfinnee turanii fi hogganoota dhaabaa dirree turan jidduu jiru baay'ee xiqqaa fi dhiphaadha ture jechuudha. Hogganni siyaasaa dirree Finfinnee jiru yeroo itti mootummaan Itoophiyaadhaa qubsuma isa dhorkatee ajjechaadhaaf hidhaadhaaf isaan saaxiluu jalqabu Finfinnee irraa baqatanii dirree qabsoo bahaa Oromiyaa zoonii bahaatti dhufan jechuudha. Gaafa kana waltajjiin guddichi gaggeeffame kun hirmaannaa yookaan filmaata hoggansaa bara sana filate keessatti wal hubannoon hoggansa bara 1977 walgahii koree jidduudha irratti godhame filamee fi konferansii zoonii bahaatti godhame kanaan filame hoggansi maqaan isaatis tokkuma hoggansi adda addaa jechuudha. Hundinuu koree hojii raawwachiiftuu hoggansa dhaabaati. Inni Finfinnee filames hoggansa dhaabaati. Inni walgahii giddugaleessaa dirree irratti filames hoggansa dhaabaati. Isa kana addaan baasanii qulqulleessanii ibsuu hanqachuun hogganaa bara 1977 walgahii koree jidduu irratti filameen hoggansi kun gadi baasee ifatti waan kana marii malee waa murteessuu hanqachuun dogoggorri san akka uumamuuf karaa saaqe jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Wanni siyaasaadhaa yeroo hunda qabsoon uummataatuun mariidhaan murtee waloodhaa waan barbaachisuuf murtee waloo malee murteen dhoksaadhaan godhamu yeroo hunda dhiibbaa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti fidaadhaa argame. Wal hubannoo walgahii san irratti godhame san odoo wal hubannoo irra gahin walgahii san gaggeeffamee hoggansa filatee gargar ba'e waraanichi qondaalota hogganoota dhaabaa zoonii bahaa keessa sosso'u hunduma isaa walitti dhufe. Walgahii san irratti Jaal Baaroo Tumsaatii fi Jaal Magarsaa Barii walgahii kan gaggeessan isaanii jechuudha. Walgahicha irratti kan fudhatame hogganni hayyuduree dhaabaa kan filame Jaarraa Abbaa Gadaati kan jiru hoggansa waloodhaatiin filatame. Maqaan korichaas wal fakkaata, maqaan hogganaas wal fakkaata. Garuu korri sabaa kan bara 1977 Finfinneetti taa'e irratti kan filame Jaal Magarsaa Barii ture jechuudha. Wal hubannoo dhabni jidduu kana ture mariidhaan waa murteessuu hanqachuun jidduu kanatti dhufe gaaga'ama guddaa hanga jaarraanfaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wareegama Baaroo Tumsaa booda wal hubannoo dhabaan gaaga'amni guddaan dhaaba kana waraana kana mudatu takkatti ce'umsa deemnee keessaan baane keessa seenne. Kana wanni duubatti deebifnee xiqqoo walii ibsuun barbaachisaadha jennee dubbannuuf yoo jiraate akka wanni kun xumurameen akka waltajjiin kun xumurameen bara 1978 walakkeessa isaa gaaga'amni hamaan lolli cimaan waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaa Itoophiyaadhaa mootummaa Dargiitiin durfamuu fi mootummaa Somaaliyaa kan Ziyaad Barreetiin durfamu waraana bilisummaa Oromoo irratti walirratti isaan gaafa banan waraanni bilisummaa Oromoo duula karaa lamaa qolachuu fi ifirraa ittisuun dirqama itti tahe jechuudha. Yeroo kana keessatti gaajaallan
laalaa dhiibbaa hoggansi siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo irratti hin dhaqqabsiise yeroo san gadi fageenyaan yoo kan laallu taate. Murannoon hoggansa siyaasaadhaa ciminni jiraatullee dogoggoroota walgahii dabranirraa fudhatameen hanga tokko waraana kana dandamachiisuudhaaf hogganoonni dhaabaa kan siyaasa irratti olaantummaa fi gahumsa qaban guutumaan guututti waraana bilisummaa Oromootii wajjin qunnamtiin dhaabaa muramtee yeroo itti waraanni bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa Harargee keessa sossou kibba baha Oromiyaa Harargee Arsii Baale keessa sossou ifuma irratti hirkannoodhaan lola gama lamaanii ifirraa qolachuun injifannoo gita hin qabne hanga guyyaa bara xumura bara 1979 lola kana qolachuudhaan 80moota keessa walitti dhufuun guyyaa ammajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo agarsiisen hiree abdii murannaadhaa kan hoggana dhaabaatii fi hoggana siyaasaa guutumatti murannaarra isaaniin geessan akka isaan abdii hin muranne qabsoo bilisummaa Oromootti deebi'anii dhaaba isaanii tajaajilaniif waraana isaanii tajaajilaniif waraanni bilisummaa Oromoo hiree hoggana siyaasaa murteessuu danda'ee jira jechuudha. Gaagama qabsoo bilisummaa Oromoo mudachaa dhufe hunduma isaa dandamachiisuu keessatti qoonni waraana bilisummaa Oromoo olaanaadha. Garuu faallaa kanaa yeroo murtee fi mariidhaa qoonni hiree murteedhaa kan waraana bilisummaa Oromootiifis ta'ee miseensota dhaaba kanaatiif karaa sadarkaa biyya alaatti jaarmeyaaf kennamu baay'ee dhiphaa ta'ullee dilas haala akka arra keessa jirru kanaaf carraa dabaree boodatti haftuu kanneen hin beeku jechuudha. Kana wani duubatti deebinee wal yaadachiisuun barbaachisuuf sagantaa siyaasaa dhaabaa adda bilisummaa Oromoo keessatti harki wayyabaa waa murteessuun kan murtaawee akka ittiin taliigni wal hubannoodhaan mariidhaan waa murtaa'uuf dirqamni kun kenname. Maaliif qabsoon kun qabsoo uummataati? Qabsoo sabaati. Qabsoo sabarratti murni xiqqaan murtee kennuu hin danda'u. Akkuma sagantaa siyaasaa fi dhaabatti murtuma adda bilisummaa Oromoo keessattuu harki xiqqaan waa murteessuu hin danda'u. Bara kana keessa immoo bara hoggansi tokko gadi ba'ee akka dhuunfatti illee waa murteessuu danda'u keessatti ilaallee harkaadhaa jirra. Karaa mitti deemaa jirra dhiiroo. Maaliif wal hubannoon hin jiraan? Hoggansi miseensota isaa dhageeffachuu turre jiraata. Hoggansi hawaasa isaa dhageeffachuu turre jiraata. Hoggansi ba'aa uummata isaa danda'u, hoggansa ba'ataa, hoggansa dandeeyaa, hoggansa hubataa ta'a jechuudha. Bara teknooloojiidhaan guddate bara dukkanaa bara hamaa sana keessa hogganoonni adda bilisummaa Oromoo rakkoolee xixiqqoo dhaaba keessatti mudatu hunduma isaatu ifitti hammachuudhaan wal danda'uu fi walii obsuun ni ture jechuudha. Kanarraa wahii baran seenarraa waa barachuu dadhabuun deddeebinee dogoggora seenaatiif akka saaxilamnu nu taasise. Hoggonni keenya gadaa dabree dogoggoroota seenaa bakka bakkatti dalagame hundarraa deddeebi'ee hubachuun hanqinni cinaacha tokkootiin jiraatus garuu injifannoo fi jabinni adda bilisummaa Oromoo dogoggoroota isaa duubatti deebi'ee qorannoodhaaf qeequmsaa dhiyeeffatee qeeqa ijaarsaatiif akka itti fayyadamuuf carraan bal'aatu irratti hojjetamaadhaa ture. Inni kun milkii qabsoo bilisummaa Oromootiif isa hangafa jechuudha. Har'a immoo isa sana duubatti deebinee yoo kan laallu taate maali? Dogoggorri umrii moora qabsoo bilisummaa Oromoo dheeressuudhaan mudu kun maali? Yeroo hunda diigimsi, faca'insi kan nu mudatu wareegama hangana hin jaamne aarsaa gurguddaa kaffalchiisaa ture waraana bilisummaa Oromoo rakkinni hogganoota siyaasaa jidduutti dhalatu yeroo hunda. Rakkina siyaasaa kan dhalchu hoggana siyaasaati. Rakkoo diigumsaa kan dhalchu hoggana siyaasaati. Rakkoo faca'insaa kan dhalchu hoggana siyaasaati. Rakkoo waraana hiikkachiisee mooraa diinatti harka kennachiisaa jiru kan banaa jiru hoggana siyaasaati. Waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa saba kanaaf dirree qabsootti hidhatee seene kun arra kaleessa maal dhabee dirree qabsoo dhaqee arra maal dhabee galaa jiraan gaafii uummata Oromoo ta'uu qaba jechuudha. Jaarmiyaan hawaasaa uummanni Oromoo biyya alaatii fi keessaa harka wal qabatee qabsoo tana tumsuudhaaf cinaa dhaabbachaa jiru kun kaleessa eenyutu isa yaamee dirree qabsootti waraana kana utubuun qaba, ijaaruun qaba, qooda kiyya baachuun qaba, dirqama kiyya baachuun qaba. Hayyama nama gaafadheetii miti dirqama fudhadheetiin qabsootiyyaaf qooda kiyya bahadhaa jechuudhaan karaa jaarmiyaatti dhufe arra maal dhabee gantummaa fi gandummaan jaarmiyaa kana keessaa dhiibdee isa baasaa jirtu kajoo gaafii uummata Oromoo ta'uu qaba jechuudha. Hin jiru wanni akkasii.
wanni kaleessa barbaada hawaasni kun qabsoo tanatti hiriireefis mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo gaaffii walabummaa fi bilisummaa akeekaa fi kaayyoo adda bilisummaa Oromoo isa ganamaa sana xumuratti gochuudhaaf ture. Arraas sanumaaf qabsaawaa jira. Gaagaamni hooggansa siyaasaatiin mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo mudate inni bara 1978 fakkeenya guddaadha. Inni bara 1985 fakkeenya lammaffaadha. Inni bara 1990 takka fakkeenya guddaadha. Inni bara 1997 hanga 98 bara 2000 takka hanga kora sabaa sadaffaa bara 2003 mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hoggana siyaasaatiin godhamaa ture akka fakkeenya guddatti kan fudhannuudha jechuudha. Hin dhaabban dogoggorri hoggana siyaasaadhaatiin qabsoo teenya mudate wareegama qabsaa'ota gameeyyii hedduu kaffalchiisaadha arrage. Osoo kanatti dhaabbate waan jennuu qabna ture jaallan. Itti fufiinsaan barri 2008 bara fottoqiinsi hamaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti mudatu fottoqa sana jidduutti kan miidhame waraana bilisummaa Oromooti. Kana aarsaa kaffale waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo gandummaa fi amantaa fi kutaarraa bilisatee hoggonni siyaasaa gandummaa fi gantummaa amantaa fi gosummaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa fiduun jaallan mararfattoota qabsoo bilisummaa Oromootii fi qabsaa'ota gameeyyii waraana bilisummaa Oromoo kan lubbuu fi caalaa wal jaallatu sana jidduutti summii jibbansaa akka faca'u kan taasise hoggana siyaasaati. Dhugaa miti kajoo ragaa qabatamaa wajjin qabna as beenu mormuu danda'e jechuudha. Itti fufiinsaan bara 2012 kan tahe kanuma. Yeroo hunda fottoqiinsaa fi faca'iinsa mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif sababa guddaa kan ta'u hoggana siyaasaati. Maaliif aarsaa kaffalchiisuun barbaachise waraana bilisummaa Oromoo? Dantaan hoggonni siyaasaa waraana bilisummaa Oromootii fi jaarmiyaa hawaasaa Oromoodhaa jaarmiyaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo biyya ambaatii fi biyya keessa jiru walitti bu'iinsa hoggana siyaasaadhaatiif wal hubannoo dhabam waloodhaan waa murteessuu dadhabuudhaatiin faca'iinsaa fi gaaga'amni wal hubannoo dhabaa gaafa uumamu kan itti miidhamu kan aarsaa itti kaffalu kan itti hidhamu kan itti ajjeefamu waraana bilisummaa Oromoo kan wareegama kana dandamachiisuudhaaf wareegama kaffalummaas waraanuma bilisummaa Oromooti jechuudha. As dhiyoo kanaas bara 2018 gaafa hoggonni siyaasaadhaa Eertiraarraa mootummaa jijjiiramaa jaamu wajjin waliigalee karaa biyyatti galu waraana bilisummaa Oromoo yoo xiqqaate nama 360 ol harka mootummatti kenname. Isa keessa deebinee yoo dubbanne nama suukanneessu nama qabsoo tanarratti dhiibbaa kor qalbii nama cabsu hedduudhaatu waraana kanarratti dalagame. Ummanni Oromoo waraana kana ijaaruudhaaf wareegama hin kaffalin hin qabu aarsaa hedduu kaffale ummanni Oromoo waraana kana ijaaruudhaaf. Ilmaan hiyyeessaa, ilmaan qotee bulaa, ilmaan horsiisee bulaa kan jireenya ifii fooyyeeffachuuf biyya ambaa jireenya qe'ee irra jiraachuu dadhabanii baqatan biyya ambaa keessatti gaafa walitti dhufan qabsoon teenya mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo gogaa jirti waan taateef deemnee qabsoo teenyaaf qooda keenya baachuu qabna kaja'u. Isa lubbuudhaan dabre san bakka buunee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo jiraachisuun gaafatama seenaatti gaafa jaamu inni san fudhatama harkatee gaafa dirreetti deemuun dirreerraa walitti qabamee diinatti kenname. Injifannoon bara 2018 mudates isuma bara 90 takkaa kan chaartaraa santu irra deebiidhaan hojjetame jechuudha. Kunis gaama hoggonni siyaasaa yeroo hunda murtee malee marii malee murtee muraasaan waa murteessuudhaati. Isa sanirraa waa barachuu dadhabuun arraas deebi'ameetuma isuma sanaan wal fakkaatutu dalagamaa jira jechuudha. Barri 2019 barri 2020 bara itti koreen teknikaa waraana bilisummaa Oromoo isa Eertirarraa galee haala inni itti ajjeefamee fi faca'ee fi mana hidhatti guurame san odoo ija isaaniitiin ilaalaa harkaa jiranii nageenya biyyattii buufne jechuun hoggana siyaasaadhaati wajjin walii galuun paartilee karaa nagayaa qabsoon ijaan hunda walitti qabanii waraana bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaarraa kallattii hundarraa yoo xiqqaate karaa nama 800 walitti qabuun mootummaa Itoophiyaadhaatti kennan.
waraana sana garii isaanii shaayii obaasanii shaayii keessatti summii naqanii fi fixan. Gariin isaanii mana hidhaa jiru, gariin isaanii achi buutee isaaniitu nan beeku hin jiru. Maaliif waraana bilisummaa Oromoo aarsaa kaffalchiisaa oola hoogganni siyaasaa? Maaliif waraana bilisummaa Oromoo wal ficcisiisaadhaa oola hoogganni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo? Maaliif caasaa jaarmee isaa diigaa oola hoogganni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo? Maaliif ijaaree maaliif deebi'ee diiga? Kanumatu harkaanuu qabaarraas. Isa kanarraa waa barannee nuti jaallan miseensota jaarmee aabaa oboo idil addunyaa fi qabsaa'ota gameeyyii sadarkaa garagaratti dhaaba kanaaf wareegama kaffalaadhaa jirtan, aarsaa kaffaluu fi kaffalchiisaadhaa jirtan kan itti amannu kaayyoodha. Inni gandummaadhaan naman qoonne kaayyoodha. Hoggonsi gandaan naman qoonne, gosaan naman qoonne, lagaan naman qoonne kaayyoodha. Hoggonsi keenya kan nuti itti amannee jala deemnu kan duune, kan hin ganne, kan hin bitamne, kan yeroo hunda kan jiraatu kaayyoo takkitti qabsaa'onni kaleessa shinnigaa bakka takkatti boolla takkatti awwaalaman san isirraa qaceelfama fudhannee dirqama keenya baachaadhaa deemne jaja'u murtee nuti fudhachuu qabnudha. Hoggonatti amanne yoo ta'e haa ta'u ta'e hoggonni adda bilisummaa Oromoo seenaarraa kan harkaadhaa jiru bara baraan harka diinaatti galee kan uummata Oromoodhaaf ficcisiisaa jiru harkaa jirra. Hoggonoota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kaleessaa warra qabsoo tana bu'uureessantu irraan tan uummata Oromoodhaan mootummaa Itoophiyaa jalatti kursii qabee uummata Oromoo ficcisiisaadhaa jira. Kun dhugaa lafarra jirudha. Imalli hoggonsi irraan tana nuti jalatti taliga fudhachaadhaa jirru kunis fuuldurri isaa imalli isaa haramitti deemaa jira kaja'u gaafiidha. Waliin nuti achi deemaa jira. Haalli laallee harkaa jirrus haala abdachiisaadhaa miti hoggona siyaasaarraa. Haalli hoggonni siyaasaa biyya keessaa fi biyya alaa dirreerraayis taa'ee godhaa jiru haala amansiisaa harkaan jiru, haala abdachiisaa harkaan jiru. Kanaaf hoggona siyaasarratti hirkannee taa'uun qoftiin qabsoo teenyaaf jijjiirama fiduu dandeenyu hin qabnu. Hoggonni keenya kaayyoo ta'uu qaba. Hoggonni keenya kaayyoodha. Kaayyoo sanatti hirkachuu danda'u jira. Kan qaceelfama nuuf kannu kaayyoo. Kan kallattii irratti qooda keenya bahan nu qaceelchu kaayyoo. Dirqamni bahannu immoo waraana bilisummaa Oromootiif. Mirga keenya kan irraa gaafannu immoo hoggona siyaasaa caalaa murtee ejjennoo kaayyoo irbuu kaleessa sabaaf seenne sana galata mul'ata kan irraa barbaannu mul'ataa fi kaayyoo qabsoo saba keenyaatiif jecha malee mul'ata namoota dhuunfaa fi hoggonoota siyaasaarraa barbaanne yoo ta'u ta'e imalli keenya gabaabaadha. Jaallan hoggona siyaasaarraa mul'atan barbaadina. Hoggona siyaasaarraa beekamtii barbaanne yoo ta'u taate imalli qabsoo teenyaa beekamtii barbaade qabsoo dabarsinee kannaa jira. Ergama namaa malee ergama kaayyoo irraa bilisa bahaa jira. Ergama namaarraa bilisa bahuudhaaf ergama kaayyoodhaatiif if qopheessuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf kan dabre irraa barnoota fudhannee fuuldura keenya imala dheeraa qabsoo bilisummaa Oromoo daandii guddicha wareegamni kuma kitilaan waggoota 60 dabre irratti kaffalamaadhaa as ga'e kana nutis qooda keenya baachuun dirqama seenaa hayyama nama gaafannee qabsoo teenyaaf qooda bahanna osoo hin taane ifirratti murteessinee xirbuu kaayyoo saba keenyaatiif seenne sana galmaan gahuudhaaf tarkaanfii fuula keenya dura jiru fudhachaadhaa deemna nutis. Kana sirriitti walaa hubanna. Kanaan isinin jechuu barbaade jaallan nuuf kolchaa. Yoon asoo isinitti dheeradhees yoon sagalee isinitti ol fuudhes hoggonoota qaqqaalii qabsaa'ota gameeyyii mana kana keessa seenaa qabsoota naannu caalaa beekantu nu dura as keessa jira. Isaan sana dura dhaabbadee haasoo hanga kanaa haasoo sagalee jajjabduu tanaan godhuun kiyya dogoggora ture ijarraa na hambisaa. Hedduun isin jaalladhaa qabsoo teenyaaf harka wal qabannee fuulduratti haa tarkaanfannu. Haala siyaasaa yeroodhaa deemu kanaaf mataa hamileen akka isin hin cabne. Kun warraaqsuma siyaasaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti yeroo baay'ee waan mudatudha waan haarawaa miti akka jirutti hubannee haala jiru immoo haalli teknooloojii meediyaan qabsoo bilisummaa Oromoodhaa har'a hunda keenya harka jira. Meediyaa harkaa qabnutti dhimma baanee qabsoo bilisummaa Oromootiif sagalee ta'uun diinagdee harkaa qabnuun qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchuun waraana bilisummaa Oromoo tumsuun hoggona siyaasaa olaantummaa isaa leellisuudhaaf caalmeetti immoo olaantummaa waraana bilisummaa Oromoo leellisuun ga'umsa kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromootiif qooda keenya haa bahannuun yaamicha akka jaarmee ABO idil addunyaa
qabsoo bilisummaa Oromootiif dhaabbatutti bakka buunee yaamicha dabarsina. Kana walaa quba qabaan. Bilisummaan Oromoo harka uummata Oromoo jira. Hiree murteeffannaa uummata Oromoo harka uummata Oromoo jira. Malee harka nama tokkoon jiru harka hoggana siyaasaadhaan jiru. Odoo hireen uummata Oromoo harka hoggana siyaasaa jira ta'ee hoggana siyaasaa galaasaa jilboo irraa kaasee bara 1980 irraa kaasee hanga irratti illee gaaga'ama gurguddaa hoggana siyaasaatiin qabsoo tana mudateen qabsoon keenya ni bada ture. Garuu galfata jaallan kaleessa dhiigaa fi lafee isaanii itti cobsaniin ijaarame waan ta'eef hoggonni siyaasaa hundinuu imaltuudha baaburicha hanga danda'u oofa gaafa dadhabe irraa bu'a. Baaburichi numa deema. Dhalootni qabsoo tana galmaan ga'uu numa jiraata jechuudha. Kana nutis jala murree walitti himaa deemna. Dhaloota haarawaa irraa qabsootti dhufee miti. Inni irra dirree irraa qabsoo gaggeessaa jiru, inni irra biyyaan baa keessaa jiru waraana kana tumsaa jiru, hundumti isaatu qabsoo tana ija wal qixaatiin qabsoo tana keessatti ilaalame wareegama nuti kafalluutu wal caala malee. Eenyu olitti kan nuti jilbiiffannee fi dhaabbannee qooda keenya baachuuf nurra jiraatu isa lubbuu isaa jijjiirraan qabne kanneen dirree irraa du'ee ajjeesaa jiru san ta'uu qaba. Isa reefkisaa awwaalcha dhabee waraabessi nyaachaa jiru san ta'uu qaba. Isa daawwitii godhanna malee hoggona siyaasaa kan wareegama nama kaffalchiisaa jiru fakkeenya godhannee deemne yoo ta'ute diigamuunsaaf yeroon keenya qophii ta'a jechuudha. Kanumaan jechuu barbaada gadaan gadaa bilisummaati injifannoon uummata Oromoof Oromiyaan biyya abaawoboon hawaaru fayyaa ta'a.